Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa mana raarsaa keessatti dhukkubsachuun yaala dhaban. Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo Battee Urgeessaa maneedhaa keessatti dhibee turuun akka malee hubamaa jiraachuu gabaasni ba'ee Fataasaa Damee Sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo hojjetaa kan ture Obbo Battee Urgeessaa namoota hidhaman gaafachuuf gara magaalaa Buraayyuu deemanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 11 ji'a 7ffaa bara 2013 konkolaachisaa isaanii waliin to'ataman erga qabamee hidhames dhimma isaanii manni murtii ilaaluudhaan mirga wabiin akka ba'amuuf eeyyamamee ture. Haa ta'u malee humnoonni poolisii gallakkisuu diduudhaan mana raarsaatti akka rakkatu taasisanii jiru. Mana hidhaa Buraayyuutti dhibeensaa cimaa ta'uu ogeessonni fayyaa himuudhaan akka ciise yaalamu gaafatanii turanis humnoonni waraana poolisii yaalas akka hin arganne gochuutiin daranuu akka dhibeensaa dabalu taasisaniiru jedhame. Obbo Battee Urgeessaa wayitaa ammaa mana hidhaatti dhibee turuu cinaatti nyaata lagachuurraan dhukkubni elektiroolaayitiin qaama isaa keessaa irrachuu maatiif abukaatoon isaanii eeruu dhibeen qondaalaa baa'oo Obbo Battee akka biyya alaa deemee yaalamuu isa barbaachisullee kan himame. Wayitaa ammaa Buraayyuutti hidhamee kan jiru Batteen yaala biyya alaa dhorkatamus bakkuma jiruttillee ciisee akka yaalamne taasisuudhaan dararaa ulfaataarraan gahaa jiraachuu gabaasni ba'aa jiru ifoomseera. Wayitaa ammaa qondaalonni abaa'oo hedduun mana hidhaatti dararamaa kan jiran yennaa ta'u qaamoleen mootummaa Itoophiyaa seeraan ala namoota siyaasaa hidhee dararaa jiraachuu abaa'oon ibsa yeroo adda addaatti baasuun ifoomseera. Hooggantoonni abaa'oo qabiinsaa fi adeemsa haqaa karaa lagannaa nyaataa mormaa jiran Obbo Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa yoo ta'an qabiinsi mana hidhaatti taasifamaa fi jiru daran kan nama yaaddeessu ta'uun gabaafameera. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa xiyyeeffannoo addaan hoogganoota abaa'oo qabanii kan hidhan yoo ta'u gubbaa hanga gajjallaatti gaggeessitoonni dhaabichaa kumootaan lakkaa'aman mana raarsaa Itoophiyaa keessatti dararaa argaa akka jiran gabaafama. Uummanni Oromoo hidhamtoonni siyaasaa isaa akka hiikaman gaafachuu akkumatti fufeetti jira.